Uumaan ganamuma uummata Oromoo waa hedduu badhaaseera. Duudhaalee sirna gadaa keessaa tokko kan ta'e ayyaana Irreechaati. Irreecha uummanni Oromoo waaqa kadhachuu fi galata galfachuuf jecha tulluu fi malkaatti ba'uun kan irreeffatudha. Arfaasaa tulluutti ba'uun roobaa fi nagaa kadhata. Birraa ammoo malkaa bu'uun galata galcha Oromoon. Nagaa hin daganne ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota gadaa miidiyaa neetwork. Kun qophii keenya keessoo Oromiyaati. Qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaan baartii birraa kan kabajamu ayyaana Irreechaa ilaalchisee waan qopheeffanne qabnaatii haga xumuraatti nu faana bu'aa. Tulluu waa malee lafa diriiraa hin caalle darbees waaqatti dhiyaatee argamas jedhama. Kanaaf itti ba'anii yoo kadhatan irruma caalaa dhageettii waaqaa qabaa jedha dhugeeffannaan Oromoo. Malkaanis yeroo birraa ni taliila. Kanaaf mallattoo qulqullinaati. Bishaan yoo dhugan lubbuu namaaf ta'a. Yoo dhiqatan nama qulleessa. Yoo dadhaban hafuurri isaa haamilee namaaf ta'a kan jedhus amantee ganamaa Oromooti. Akka guutuu Oromiyaatti Irreechi waggaatti yeroo lama Arfaasaa fi Birraa kabajamuun kan beekamu ta'us irreeffannaan garuu jiruu fi jireenya Oromoon adda ba'ee hin beeku. Abbootiin seenaa aadaa duudhaa Oromoo qoratan yeroo rafan, yeroo ka'an, yeroo manaa ba'an, yeroo galan, bakka qotisaatti, bakka lolaatti, yeroo fuudhaa fi heerumaa taatee hundarratti irreeffannaan ni jira jedhu. Keessumaa akka abbootii gadaa argaa dhageettii irraa dhageenyutti irreechi akaakuu afur kan qabu yoo ta'u hunduu walitti bufee waliin marsaa jedhan. Kan jalqabaa irreecha manaati. Irreecha osoo hin deemin sirna manatti raawwatamudha. Itti aansee irreecha malkaa kan birraa ji'a fulbaanaa keessa malkaatti irreeffatamudha. Inni sadaffaan irreecha dirree jedhama. Kun immoo irreecha birraatti aansuun kabajama. Kan itti aanu arfaffaan irreecha Arfaasaa kabajamu irreecha tulluuti. Irreechi Arfaasaa kun kan uummanni Oromoo Arfaasaa yeroo caamsaan hammaatu tulluutti ba'uun waaqasaa rooba kadhatudha. Ganni roobee kan faca'ee margee dagaagee lalisee asheetee lagni boora'ee guutuu wayita birraa taliilu ammoo malkaatti ba'ee galata kan ittiin galchudha. Irreechi tulluu Arfaasaan fuula deeffatee torbee jalqabaa irratti irreeffatama. Kan malkaa ammoo birraan bari'ee torbee dhumaa ji'a fulbaanaatti irreeffatama. Irreechi waan waggaa eegee yeroo lama yookiin sadii irreeffatamu qofaa mitii jedhu hayyoonni dhimma irreechaa irratti qooda qaban. Adda addummaansaa inni waggaatti yeroo lama irreeffatamu sirni guddaan qophaa'ee kan Oromoon iddoo maraa irraa walitti dhufuudha malee Oromoon waan raawwachuuf jedhu hundarratti waaqa ni kadhata, ni galateeffatas, kunis ni irreeffata jechuudha jedhan. Fakkeenyaaf namni yeroo qonnaaf lafa haaraa baafatu achitti dhibaafatee irreeffata. Haalli kun ammoo jaarrii jedhamee beekama. Haaluma kanaan yaa Waaqayyo dachee qonnaa kana naaf milkeessi, sanyii gara dacheetti baasuun kan facaafne nuuf haa margu, margee haa daraaru, daraaree ija nuuf haa godhatu, hayyee yaa Waaqa gurraachaa ati nuuf galchi jedha. Egaan daawwattoota keenyaa sirna irreeffannaa aadaa duudhaa Oromoo keessatti akkaataan sirnichaa raawwatamu bifa duudhaa fi aadaa duudhaa sabichaa eeggateetu. Akka aadaa fi duudhaa Oromootti dubartiin yeroo ateetee borootti ni irreeffatti. Osoo karaa deemtuu akka carraa malkaa yookiin tulluutti wayita baatus irreeffattee dabarti. Kanaafuu irreessi jiruu fi jireenya Oromoo keessatti guyyuu kan raawwatamudha jedhan. Inni Arfaasaa tulluutti, birraa immoo malkaatti ba'anii irreeffatan wayita waqtiin geddaramu kan Oromoon gamtaadhaan wal ga'ee irreeffatudha. Qorattoonni seenaa Oromoo akka jedhanitti Oromoon durirraa kaasee malkaawwanii fi tulluuwwan naannoo isaa jirutti irreeffata. Kana jechuun balbalaan, ollaadhaan, gosaan, odaadhaan irreeffataa tureera jedhu yoo himan ammas akkasumatti irreeffataa jira jedhu. Keessumaa ammoo tokkummaa fi aadaa duudhaa saba Oromoo cimsuu fi akka walii galaatti immoo waggaatti al tokko
goleelee alfan irraa walitti dhufuun bakka walgeettiin dhiyoo jedhamu keessaa magaalaa Finfinnee fi hora Harsadeetti yaa'uun ni irreeffatu. Waa'ee kabaja guyyaa ayyaana irreechaa ilaalchisee yaadonni hedduun bakkoota adda addaatti ni ka'a. Keessumaa dhimma kanatti dhiyoodha jedhamuun waa'ee aadaa duudhaa Oromoo irratti yaada kennuun kan beekaman hayyuun seenaa fi walitti qabaan boordii Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damisee yaada miidiyaalee adda addaatiif yeroo kennan irreechi dirqama dilbata ta'uu akka hin qabne himu. Akka naannoo Tuulamaa kanaatti masqala gubanii bariitusaa qe'eedhaa hin bahamu. Abbaan qe'ee ulmaa irra waan jiruuf har'a masqalli gubatee burumtaasaa gosti ba'ee hangafti wal ga'ee cilaatti gubaa addatti dibatanii walitti tufanii wal eebbisu. Haaluma kanaan gaafa bultii sadaffaa ammoo yeroo ijoollee dubaraatiin dirreetti baatee dirree sin gabbisaa na gabbisii sin bareechaa na bareechii jetteetu bakkee baatee sirbiti. Erga kun hundi xumuramee booda torbee isaatti uummanni hunduu malkaa bu'anii irreeffatu. Akka falaasama Oromootti gaafa Alii Waatoo seenu irraa eegalee ayyaanni qe'eetti gala. Alii Waatoo obba'ee masqalli kabajamee erga ijoolleen durbaa dachee faarsitee booda ayyaanni malkaa fi gaaratti gala. Achii booda irreeffatama malee dilbata hin eegu irreechi. Fakkeenyaaf osoo masqalli jimaatarra bu'ee irreechi dilbata hin kabajamu. Sababni isaas guyyaa lammaffaa sanbati guyyaa ulmaati. Guyyaa sadaffaa dilbati guyyaa shamarran ba'anii dachee faarsanii jedhan. Hariiroo amantii fi aadaa keessatti wantoonni amantii qofa akkasumas aadaa qofa ta'anii adda ba'anii beekaman jiraatanis sabni tokko aadaa isaatiin dabaalee amantii yoo geggeeffate cubbuu mitii jedhu abbootiin amantaa tokko tokko. Barreeffama kitaabaa Abbaa Amantaa Luba Balaayi Mokonnon mata duree Kiristaanummaa fi Oromoo durii hanga ammaa jedhu barreessan keessatti hariiroo aadaa fi amantii ibsaniiru. Ergaan kitaaba isaanii kanaas aadaa fi amantiin Oromoo walitti hin bu'uun barmaatilee duubatti hafoon yoo ta'an malee barmaatileen duubatti hafoon ammoo aadaa mitii jedhan. Itti dabaluunis irreecha kabajuun kiristaanummaas ta'e islaamummaa kan balleessu miti. Namni waanuma itti fakkaate raawwata. Aadaadha waan ta'eef amantii hin faallessu jechuun irreechi aadaa ganamaa ta'uu kaaseera. Aadaa jechuun waan hawaasi tokko uumamaan qabu yookiin aadeffatee ittiin bulu jechuudha. Kanaafuu aadaan saba tokkoo amantii isaa hin dhowwu akka jechuuti. Fakkeenyaaf sabni tokko uffata aadaa mataasaa yoo qabaate amantii isaa hin faallessu hanga naamusa amantichaa eegetti jechuudha. Hayyoonni Oromoo tokko tokko akka himanitti dur Oromoon wayita yeroo irreechaa ga'u torban tokko yookiin guyyaa 9 dursee sirnoota raawwatu qaba ture jedhu. Kanaafis sababa qabu torban guutuu soomee waaqaaf galata galcha. Kan wal dhabe araaramee waliif dhiisee garaa qulqulluudhaan gara bakka waaqni qulqulleessee malkaa deema. Irreechi iddoo qaamaa qalbiin itti qulqullaa'anidha waan ta'eef jedhu. Namoonni mufannaa walirraa qaban hamma walitti araaramanitti iddoo tokkotti hin irreeffatan. Abbaan gadaa bakka irreessaatti namoonni mufannaa walirraa qabdan har'uma waliif dhiisaa jedhee kan gaafatuufis kanaafi. Haaloo garaa kaawwatanii waaqa qulqulluu kadhachuun waan hin danda'amneef yookiin waliif dhiisaa yookaan ammoo keessaa nuuf ba'aa waaqa nutti nammeessinaatii jedhu abbootiin gadaa Oromoo duratti. Kanaafuu bu'aa guddaan irreechaa akka hawaasummaatti qabu yoo xiqqaate Oromoo waggaatti yeroo 2 waliif araarama akka jechuuti. Yoo namni walitti araarame waaqnis namaaf araarama jedhee waan dhugeeffatuuf dirqama araara buusa Oromoon. Yeroo amma keessa jirru kun garuu kanaaf eeyyamamaadha yoo jenne kan wal lama gaafachiisudha. Oromoon baay'inaan bakka tokkotti waan walitti ba'uuf eenyurraa mufii akka qabu baruun baay'ee rakkisaadha. Garuu nama wal ga'ee irreeffatu dabaluun ammoo milkaa'ina guddaa ta'uus warrumti yeroo ammaa kana abbootii gadaa jedhamanii maqaa abbaa gadaadha jedhuun of waaman dirqama isaan irraa eegamu
bahaniiru jechuun nama rakkisaam. Deebii isaas isinumaaf dhiisna. Bishaan irraa lubbuu argatu. Yoo dhugan fayyummaatu argama. Yoo dhiqatan immoo ni qulqullaa'u. Malkaarraa hafuura fayyummaa, hafuura nageenyaatu argama. Tulluun ammoo lafaa olii. Waaqni raajii akkanaa uume galatoomii jedha Oromoon. Kanaaf dhugaanis kanuma keessa waan jiruuf abbootiin gadaas haadholiin siinqees kana qabatanii maaf rakkoo hawaasa keenyaa hiikuun itti ulfaatiree jennee yoo of gaafanne deebisaa argachuufis nutti ulfaatu jechuudha. Kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffatoota Gadaa Miidiyaa Neetwork, qe'ee hangafa Kuush burqaa sirna gadaa wiirtuu qaroominaa kan taate Oromiyaan ayyaanotaa fi sirnoota aadaa hedduu nama hawwatan qabdi. Irreechis akkuma sirna gadaa yoo irratti hojjetame galmee yuuniskootti galmeessuun salphaadha jechaa qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaa asirratti goolabna. Qophicha qopheessuudhaan kan isiniif dhiyeesse an Amaanu'eel Laggaa, ogeessi suur sagalee ammoo Natsaannet Abarraa ture. Torban qophii keenya keessoo Oromiyaa kan biraatiin hanga walitti deebinutti torban gaarii isiniif haa ta'u. Sona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si ana yeroon ulfina kee galchuu siyoon bifa mootii dukkanaa. Sona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si ana yeroon ulfina kee galchuu. Joke rasi dabe indosi fi malesa arjan kakameti rukdada kobesa dachibada kufa godo ilman yesa barabara fi barabara fi barabara 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 kabaja keef ulfina kee nuti ilmaan kee jiraan inni rartu ishenoytu sichi ilmaan kee jira biyya taate birru Oromiyaa biyya bishee garba Oromiyaa biyya lemoo kiltu Oromiyaa biyya alii birra Oromiyaa. Sona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si ana yeroon ulfina kee galchuu siyoon bifa mootii dukkanaa. Sona jireenyaa gammachuu kan keessi achi si ana yeroon ulfina kee galchuu. Irreegalmee seenaa godhan babaabile
Abdii Afrikaanota wiirtuu malkaa gurraalee gadaan kee gobanee samiirraa mul'ata. Hojii ardiilee torba biyyaayyuu hayyoota. Sichilmaan kee jira, ija jaallee nadii Oromiyaa.